Guyyaarraa kana waa'ee baatii iskeelii waliin ilaalla. Baatiin iskeeliin maal fakkaataa? Meejar iskeeliin isaa maalinni? Baatii foormulaan maal fakkaataa isa jedhu waliin akka ilaalluun barbaada. Kallattumaan gara barumsa sanaatti seennaa. Turtiin keessa nama dhumaatti na wajjin haa ta'uun affeerraa kooti. Laayikii, sheerii fi sabskraayibii gochuun baafatina. Kallattumaan gara barumsa. Muuziqaa baatii jedhamu kun baay'inaan biyya keenya keessatti yoo ittiin taphatamuu baatellee yeroo tokko muuziqaan yeroo ittiin taphatamuun dhageenya. Baatiin waan lama ibsaa kan ofii kooti beekutti. Inni tokko bakka naannoo Shawaa Kaabaa Walloo naannoon sun iddoodhaan baatii bakki jedhamu jira Walloo keessa. Akkasumas immoo akka jecha Oromootti baatiin yeroo addeessi bahee baatii jedhama. Maqaa kana lamaan qaba sammuu keenya keessatti. Akkasumas immoo egaa bakka kanaan moggaafameeti yookiin immoo uummata naannoo baatii Walloo keessa jiraatutu iskeelii muuziqaa kana yookiin immoo riitimii muuziqaa kanaatiin muuziqaa qaba. Kanaaf kan akkasitti moggaafame jechichi jecha afaan Oromooti. Waan tokko gaaffii hin qabu. Kanaaf iskeeliin muuziqaa isaa maal fakkaata isa jedhu waliin ilaalla. Kallattumaan akka ilaallutti iskeeliin muuziqaa isaa Ca, E, Fa, Ga, B fi C bakka isaatti deebi'a. Kun baatii meejar iskeeliidha. Kiiboordii keenya irratti akkamitti keenya isa jedhu yoo waliin ilaalle normaalii namoonni akkaataa garaagaraatiin taphachuu danda'u. Kiiboordii keenya irratti yoo ilaallu akkaataa kanaan kan inni taa'ee jiru. Kanaafuu ana amma fakkeenyaaf akkanatti tolutti yeroon taphadhu akkasitti kanan taphadhu baatii. Kanaafuu kallattii garaagaraatiin taphanna jechuudha. Iskeeliin isaa sagaleedhaan kana fakkaata. Kanaafuu Ca, E, Fa, Ga, Ba, Caatti deebi'a jechuudha. Oktaabii tokko. Ca, E, Fa, Ga, Ba, Ca. So egaa iskeeliin isaa kana fakkaata. Foormulaan isaa maal ta'a isa jedhu yoo ilaalle Caadhaa kaanee amma Daatti toonii tokko, Daadhaa kaanee amma Eetti toonii tokko. Kanaafuu maal ta'a jechuudha. Iddoo kanatti 2 toonii ta'a jechuudha. Eedhaa kaasee amma Faatti akkuma kanaan dura iskeeliiwwan kaan irratti baranne haafiidha. Faadhaa kaasee amma Gaatti tooniidha. Gaadhaa kaasee amma Baatti, Gaadhaa kaasee amma Aatti toonii tokko, Aadhaa kaasee amma Baatti toonii tokko. Kanaafuu 2 toonii ta'a. Baadhaa kaasee amma Caatti gidduu isaanii umtuun jiru waan ta'eef maal ta'a? Walakkaa ta'a jechuudha. Kanaafuu egaa akka foormulaatti yoo ilaalle kana ta'a jechuudha. 2 toon, semitoon, toon, 2 toon, semitoon. Iskeeliin isaa salphaadhumatti kanarraa kaanee kan miseensa hundumaatu iskeel foormulaa yookiin immoo meejar iskeelii isaanii kan Ca, kan Da, kan E, kan Fa, kan Ga, kan A, kan Ba akkasitti iskeelii isaanii kan hundumaayyuu foormulaa kanarra dhaabbannee ijaaruu dandeenya. Kana jechuun yoon daa hojjechuu barbaade daarraa ka'ee amma meeqaattan toonii lama argadha. Yoon kan E hojjechuu barbaade eerraa ka'ee amma eessaatti yoon deemen toonii lama argadha. Akkasitti kanarra dhaabannee iskeelii hundumaatu ijaarraa. Kana viidiyoowwan koo yeroo darbe'an waa'ee iskeel foormulaa kiromaatikii, diyaatoonikii, peentaatoonikii hojjedhe duubatti deebitanii viidiyoo koo ilaaluudhaan waan baay'ee barachuu dandeessu. Guyyaa har'aatiif kanumaan isinitti argisiisuu barbaade. Kanaafuu meejar iskeeliin kan Caa yoo ilaalle kana fakkaata. Foormulaan isaa immoo kana fakkaata. Kanarra dhaabbannee gadi fageenyaan waa'ee
baatii meejor iskeelii sirriitti hojjechuu dandeenya. Namoonni sammuu keenya keessaa muuziqaa baatiidhaan hojjetame dhaggeeffatan immoo isarra dhaabbatanii iskeelii gadi fageenyaan shaakaluun hin danda'ama. Har'aaf kanan qabadhee dhiyaadhee kanuma baatii meejor iskeelii fi baatii iskeel foormulaan maal akka fakkaatu isinitti argisiisuuf kanan viidiyoo gabaabduu kanaan dhufe. Egaa kana shaakalaa turraa amma viidiyoo biraatiin wal arginutti naqaannaaf tura. Laayikii godhaa, sabiskiraayib gochuudhaan miseensa ta'uun irraanfatina. Turtii gaarii nagaannaaf tura. Bye bye.